Hogganoonni KFO obbo Jawaar Mohaammed faa mana murtiitti dhiyaatan. Dhaddacha mana murtii guyyaa har'aa gurraandhala 4 bara 2021 himatamtoonni hogganoonni KFO tarree obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himatamanii kan jiran mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhaddacha har'a hogganoota KFO fi obbo Jawaar Mohaammed faa irratti dhaabbileen miidiyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa akka argamanii hin dhaggeeffanne dhorkamuun mirkaneeffannee jirra. Tibba kana gochaa adabaa manni murtii irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hogganoonni kunneen guyyaa 7 oliif nyaata lagatanii jiru. Guyyaa har'aas dhaddacha isaanii irratti dubbachuu dadhabuudhaan jecha isaanii barreeffamaan kan galfatan ta'uu keelloon miidiyaa odeeffatee jira. Dhimmi isaanii ammas beellama guyyaa biraan akka laalamuu fi akka lakkoofsa Habashaatti gaafa 22/2013tti qabamee jira. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana du'a dargaggoota Harargee Bahaa Oromiyaatti raawwatamee fi ibsa gaddaa baasee jira. Ibsa isaa guyyaa har'aa gurraandhala 4 bara 2021 kanaan addi bilisummaa Oromoo du'a calanqootti raawwatameen gadda guddaatu nutti dhaga'ama jedhee jira. Ibsichi guyyaa dheengaddaa gurraandhala 2 bara 2021 Baha Oromiyaa magaalaa Calanqoorraa dargaggoo barattoota 50 ol ta'an qaama paartii badhaadhinaatiin dirqamni mootummaa Dr. Abiy Ahmed akka deeggaraniif konkolaataatti fe'amanii gara hiriiraa deemaa turan utuu imalarra jiranii konkolaataan garagalee namootni 45 akka du'an yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ame jedhe. Ibsa isaa kanaan ABO'n wal dhibdeen konkolaachisaa fi barattoota kana gidduu akka ture odeessa naannoo sanaarraa argadheera jechuun ibsa isaan kaahee jira. Akka dhaabni kun jedhutti dargaggoonni kun nuti dirqiidhaan mootummaa Dr. Abiy hin deeggarru jedhanii diddaa agarsiisaa akka turanii fi shufeerri aarii kanaan utuu oofaa jiru konkolaataan akka garagalcheedha. Garuu dhugaa jiru xaliilaan baruuf qaamni walaba ta'e qoratee yeroo dhiyootti akka adda baasuu abdii qabnas jechuun dubbata. Dhaabni Oromoo kun itti dabaluun ibsa isaa keessatti duuti uummata Oromoo bakkaa bakka gartuu biyya bulchaa jira jedhee of waamuun PPT'n raawwatamaa jiru ulfaataa ta'etu jiru duuti dargaggoota kanaa itti dabalamuun hedduu akka nu gaddisiiseen ibsadha jechuun irra deddeebiin gadditti dhaga'amuu ABO'n ibsa arra baaseen hubachiiseera. Addi bilisummaa Oromoo gaaga'ama du'aa kana laalchisuun maatii firoottanii fi guutuu uummata Oromoof jajjabina hawwinas jechuun ibse. Sababaa balaa kanaas qaama walabaa ta'ee fi amanamummaa qabuun haa qoratamu jedhee jira. ABO'n ibsaarra baaseen dhimma tibbana qaamoleen siyaasa biyya bulchan PP nu deeggaraa jechuudhaan uummata dararan ilaalchisuun ibsa kana keessatti kan eere nu deeggaraa nu filadhaan PP'n uummata dararaa jiraachuu eeree jira. Dirqamaan nu deeggaraa jechuun kana keessatti lubbuun namaa darbaa fi mirga namaa dhiitamaa jiraachuu ABO'n hubachiiseera. Jeequmsa kana keessatti fi filmaanni itti deemamaa jiru ulfaataa ta'uu eeruu furmaanni akka argamu ABO'n gaafate. Akkasumas ibsa isaa keessatti kan eereen ABO'n dantaa siyaasaa fi fedhii aangoorra turuuf jecha qaamni biyya bulchaan jira jedhee of waamu uummata Itoophiyaa keessattuu saboonni cunqurfamoorraa dararaa karaa adda addaa irra gahan akka jiru beekamaadha. Kanaaf qaamni PP humnaan dirqisiisee deeggarsa argachuu yaaluun gochaa abbaa irrumaa waan ta'eef irraa dhaabbachuu akka qabu hubachiisuu feena jechuun ibse. Dhimma filannoo fuuldura kanaatti Itoophiyaa keessatti gaggeeffamus filmaata fakkeessiidha kan jedhu ibsi ABO kun filmaata mootummaa abbaa irree mirkaneeffachuuf carraaqaa jiru ta'uu uummanni Oromoo fi dhaabbileen idil addunyaa haa hubatanu jedheera. ABO'n filmaata haqaa fi kan hunda hammate akka gaggeeffamu barbaadu isaas ibsichi ni eera. Ibsi ABO kun bulchiinsi diigamee jiraachuu kan ibsu garuu ammaan tana qaamni biyya bulchaan jira jedhee of waamu bakka nagaa fi tasgabbiin hin jirreef bulchiinsa diigamee jiru keessatti filmaata fakkeessoo gaggeessuuf yaalaa jira. Oromiyaa keessatti bulchiinsa caccabee deebisanii ijaaruuf lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ijaarrataa jiru. ABO'n bulchiinsa diigamee jiru suphuu nagaa fi tasgabbii buusuuf maree uummattoota walitti dhiyeessuu haasawaa karaa nagaa gochuuf dursa kennuun furmaata waaraa fida jedhee amana. Kanaafis lammiileen Oromiyaa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa jabeeffachuu fi saboonni cunqurfamoon kan naannoo isaan tasgabbeessuuf bulchiinsa diigamee jiru deebisanii ijaaruu irratti akka fuulleeffatan hubachiisuu feena jedha. Ibsa isaa gara golabaan ABO'n haala rakkisaa kana keessatti uummanni Oromoo lammiileen Oromiyaa fi sabootni cunqurfamoon kan tokkummaan wal ijaarratan akka nageenya naannoo keessanii eeggattanii fi filmaata haqaaf kan hunda hammateef akka of qopheessitan dhaamsa keenya isinii dabarsina jechuudhaan dhimma mootummaa ce'umsaa gad fageenyaan kan ibse uummati mootummaa isaa ijaarrachuu akka qabus ibsaarra gurraandhala 4 bara 2021 baaseen dhaammatee jira. Sirna awwaalcha barsiisaa Geetahuun Baqqalaa irratti dhukaasni uummata irratti banamuun miidhaan qaqqabee jira.
Barsiisaa Geetaawun Baqqala qaamoleen waraana PP Gurraandhala 2021 Wallagga Bahaa Giddaa magaalaa Jaangir keessatti rasaasaan kan ajjeesan duutii barsiisaa kanaa daran uummata naannichaa dallansisuu odeeffannee jirra. Barsiisaa Geetaawun jaalala hawaasa isaaniif kan qabanii fi nama lammiilee qaruu irratti hojjetan akka ta'e jiraattonni naannoo sanaa dubbatu. Du'a barsiisaa kanaan booda uummanni bakkicha sirna gaggeessaa taasisuuf awwaalcha isaanii irratti magaalaa Jaangir keessatti kan argaman yoo ta'u dhukaasni guyyaa kaleessaa bakka awwaalchaatti banamuun namooti miidhaman. Namooti awwaalchaaf ba'an hedduun reebamanii gariin isaanii ammoo mana hidhaatti darbatamuu maddi odeeffannoo keenyaa ni ifoomsa. Magaalaa Dirree Dhawaa mana barnootaa Laga Harree PP'n deeggarsa dirqii barattoota yoo baasan mormiin dho'ee akka barattoonni keellootti himanitti poolisiin dhukaasa banuun hiriira sana bittinsuuf beekame. Hiriirri nagaan Abiyyi yakkamaa ta'uu saaxilu hawaasa Oromoo Minisootaa jiraniin gaggeeffamaa jira. Gocha hammeenyaa Abiyyi Ahimad Oromoo irratti raawwataa jiru haa dhaabbatu kan jedhu hawaasni Oromoo Minisootaa guyyaa har'aa Gurraandhala 4/2021 hiriira ba'uun gaaffii dhiyeessaa jiru. Minisootaa keessatti hiriirri nagaa adeemsifame kun bakkoota biraattis akka babal'atu Oromoon walii dhaamaa jiraachuu beekame. Abiyyi Ahimad ajjechaa suukkanneessaa uummata keenya Oromoo irratti raawwataa jiru wayitaa akka jabaatee jiru kanatti tumsi addunyaan taasiftu akka irraa dhaabbatus gaaffii hawaasa Oromoo hiriira kana irratti argamaniiti. Haala kanaan dhaadannooleen Abiyyi Ahimad yakkamaadhaan sanyii namaa balleessuu haa dhaabu jedhu dhageessifamaa kan ture. Yakkoonni hidhaa fi hiraarsaa babal'atanii jiranis daangaa akka godhatan gaafatan namoota siyaasaa Oromoo hidhamanii jiran akka hiikamanillee gaafataa jiru. Kibba Oromiyaatti hammaachuu hongeerraan beelladoonni miidhamaa jiru. Hammaachuu hongeerraan beelladoonni kibba Oromiyaa godina Booranaa Dubluk keessatti loon 6 beelaan kan du'an loon 116 miidhama ulfaataaf du'aa eegamaa kan jiran ta'uudha kan keelloof gabaafame. Kun ona yookiin aanaa tokko qofaa yoo ta'u aanaalee biroo keessatti daranuu namaa fi beelladoonni waan dhugan dhabanii rakkataa jiraachuu uummati komii qabu dhiyeessa. Kibba Oromiyaa godina Booranaa bakkoota hedduutti hongeen midhaan beelladaarraan gahaa jiraachuu kan saaxile gabaasichi rakkoo hamtuu uummati keessa jiruu fi furmaati daddaffii akka feesisu eere. Torban darbe keessa godinicha keessatti hawaasni Oromoo bishaan dhugaatii dhabuun hedduu miidhamaa jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ministeerri jallisii Sudaan Itoophiyaa hidha Abbayyaa marsaa lammaffaaf guutuu deemtu akka waliigaltee biyyoota sadeenii malee hin eegalle jechuun dubbate. Sudaan hanga waliigaltee irra gahamutti Itoophiyaan hojii hidhichaa kamuu akka hin hojjenne akeekkachiisuu maxxansii Deelii Ijipt jedhu tibbana ba'ee ibsee jira. Ibsa tibbana kanaan ministeerri jallisii Sudaan Yaasir Abbaas ammaan dura baatii amajjii keessa mariin biyyoota sadeenii taasifamus waliigaltee irra kan hin gahamin hafuu yaadachiisuun Itoophiyaan waliigaltee biyyoota sadeenii osoo hin xumuramin marsaa lammaffaaf bishaan guutuu akka dhaabdu akeekkachiise. Mariin qaamota sadaffaa hirmaachise waliigaltee tokko malee adda ba'ee osoo jiruu Itoophiyaan marsaa lammaffaaf bishaan kuusuu eegaluuf yaaduun ishee jireenya uummata Sudaan kan qarqara laga Biluu Naayil jiraatan miidha waan ta'eef adeemsicha dhaabuu qabdi jechuun wiixata dheengaddaa bakka hoogganaa gamtaa Awurooppaa Rooberti itti aanaan Daani'eel Wees Sudaan irratti mariitti jiran irratti dubbate. Akka dhaabbanni miidiyaa mootummaa Sudaan Suunaa gabaasetti Yaasir Abbaas dhimma ijoo wal dhabdee biyyoota sadeenii kan ta'e hidha Abbayyaa irratti haala adeemsa waliigaltee irratti ittiin ga'amuu danda'u bal'inaan ibseera. Akkasuma dhimma kana furuuf hayyoonni dhaabbata gamtaa Afrikaa gahee olaanaa akka qaban wixinee mootummaan Sudaan barreessuun dippiloomaatota gamtaa Awurooppaatti kenne gad fageenyaan ibsee jira. Biyyoonni sadeen yeroo adda addaatti waltajjii marii hedduu dhimma Abbayyaa irra taasisan kan amajjii darbee keessa taa'ame dabalatee hundinuu waliigaltee tokko malee adda ba'ame. Dhimma hidha laga Abbayyaa irratti wixinee fi ibsa yeroo yeroon hayyoonni gamtaa Awurooppaa dhiyeessan Sudaan ni deeggarti. Hanga ammaa Itoophiyaa fi Ijipti wixinee Sudaan qopheessite hin fudhatiin jiru. Adoolessa darbe keessa Itoophiyaan bishaan kuusuun marsaa jalqabaa kan eegalte yoo ta'u akka waan roobni guddaan roobee galaana rooba kanaa kan waggaa maraayyuu waqtii isaa eegee lola'utti hidhichi tasa guuteetti kan dubbatte ta'uu himu. Hidhi guddaan doolaara biliyoona 4.6 ijaaramu kun bishaan guddaan nurraa cufu jechuun Ijiptii fi Sudaan sodaa guddoo qabu jechuunis Abbaas ibsa isaa keessatti